Macaafa seera keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 6 nan dubbisaa akkas jedha. Yeroo gadi baatan yeroo ol galtanis eebbifamoo hin taatu jedha Waaqayyoon kadhannaa. Yaa Waaqayyo Waaqa Abrahaam kan Isiyaaq kan Yaaqoob mootii Saalem mootii nagaa mootii ulfinaati Waaqayyoodha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Ammoo yeroo kana sagalee keessa ulfina qabeessa sagalee keessa jireenya namaa haaressuun sagalee keessa jireenya namaa jijjiiruun nutti dubbadhu. Namni dubbii kee kana dhagaye hunduu sagalee keetiin kan booji'amee ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Har'a sagalee Waaqayyoo akkas jennee walii wajjin ilaalla. Abaarsa cabsuu. Abaarsi kallattii adda addaatiidha kan inni itti gara jireenya namaa dhufu. Garuu abaarsa cabsuun hin danda'ama. Abaarsi namarraa namatti, biyyarraa biyyatti, dhalaa dhalatti, abbootirraa, eessarraa hin darba. Garuu darbuu isaa yookaan mul'achuu isaa duwwaatu hin ta'in abaarsa cabsuun hin danda'ama. Akki nuti itti abaarsa cabsinu maal akkamittiin akka ta'e, tooftaa kamiin, haala kamiin gargaaramne ofirraas, nama keenyarraas, biyya keenyarraas
abaarsa cabsuu dandeenya. Egaa nuti tooftaa adda addaa gargaaramnee yookaan immoo wantoota abaarsa cabsuudhaaf barbaachisoo ta'an gargaaramnee abaarsa cabsuu hin dandeenya. Sagaleen kuni seera keessa boqonnaa 28 kuni lakkoofsa tokko hanga lakkoofsa 6tti olaale lakkoofsa tokko irratti sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii gaarii gootanii yoo dhageessan yoo abboomamtan jedheetu eebba abboomamuudhaan dhufu kaasa. Abaarsatu hin ta'in eebba dhufu dubbata. Eebbi faallaa abaarsaati. Abaarsi jiraannaan eebbi hin jiru. Abaarsi cabee eebbi dhumnaan immoo abaarsi hin jiru. Kanaaf akkamitti akka abaarsi kun cabutu dubbata caaffanni kun. Abaarsi akkamittiin cabsinaa? Akkamittiinis keessaa baanaa? Namoonni baay'een abaarsi irratti dhufee yookaan abaarsi isaan argate abaarsa sana keessatti namni abaarsa sana keessaa tuusaan baanii agarru. Macaafa qulqulluu keessa namoota sadii jira. Namoota abaarsitti dhufee abaarsa sana ofirraa cabsaniif namootuma immoo maatiin isaanii abaarsa jalaa ba'anii dhaloota abaarsa alatti dhalatantu jira. Inni sadaffaan immoo namootuma abaaramanii akkuma abaaramanitti hafantu jira. Isaan kun kutaa sadii qabu. Tokko abbootiin isaanii abaarsa jalaa ba'anii dhalataa abaarsa alatti dhalatee jira. Lammaffaan immoo abaarsa jalatti dhalatanii abaarsa sana warra ofirraa cabsantu jiru. Inni sadaffaan immoo abaarsuma kee dhalatanii akkuma dhalatanitti abaarsa sanaan kan du'antu jiru. Abaarsi jireenya namaatiif summii gadheedha. Namoota macaafa qulqulluu kana keessaa ilaallu dadhabbii guddaa dadhabanii hojii guddaa hojjetanii yookaan kaacha guddaa kaatanii akkuma kaatanitti warra hafantu jiru. Akkuma kaatanitti warra isaaniif utuu hin darbin du'antu akkuma biyya lafaa kana darbantu jiru. Kanaaf manni abaarsi abbootaan dhufe, abaarsi biyyaan dhufe, abaarsi namootaan dhufe namoota irraa cabuu hin danda'a. Abaarsa guyyaa keessa dhufutu jira. Abaarsa ganama nama qaqqabutu jira. Abaarsa guyyaadhaan dhufees haa ta'u, abaarsa ganama keessa dhufees haa ta'u, akka ittiin cabsinu, akka ittiin baanuun har'a waan gabaabaa tokko dubbadhee Waaqayyo walii wajjin kadhanna abaarsi nurraa hin caba. Macaafa qulqulluu keessatti dhalootumaan nama abaarsa kee dhalatte tokkoon kaasa jalqaba kan dhalootumaan nama abaarsa keetti dhalatte abbaadhaan abaarsa kan itti dhufe, haadhaan abaarsa kan itti dhufe, qomoodhaan abaarsa kan itti dhufe, gochaa biyyi sun raawwateen abaarsa kan itti dhufetu jira. Ruuti boqonnaa 1, Ruut boqonnaa 2, Ruut boqonnaa 3 hamma lakkoofsa 3 adeema abaarsi kun. Ruut jechuun warra Mo'aabi. Seera keessa deebii boqonnaa 23 lakkoofsa 1 hanga 3 irratti akka jedha. Namoonni yookiis Mo'aabonni sanyii isaanii keessaa namni tokkollee hamma dhaloota 10tti iyyuu waldaa Waaqayyootti hin lixin jedhetu waa'ee warra Mo'aabin yeroo seera tumamu agarra. Ruuti Mo'aabi. Mo'aab jechuun bara Looxi abaarsa akkamittiin akka dhufe, akkamitti abbaan micaarraa dhala akka argate erga ka'ame booddee Mo'aabonni dhaloota sana booddee akka dhufanii fi abaarsi irra akka jirutu ka'a. Cubbuu isaan ka'an cubbuun biyyaan dhufe kun cubbuu baay'ee ulfaataa fi hammaataa wanta ta'eef Waaqayyo akka jedhe abaarsa abbootii sanaa dhaloota sana hundumaaf kaa'e. Abaarsa abbootii sanaa, abaarsi biyya sanaa nama hundumaaf, zarii Mo'aabota hundumaaf ka'ame. Ruuti warra Mo'aab kana keessaa dhuftee dhalatte. Kanaaf jireenya Ruuti warra Mo'aab irraa dhalatan abaarsi abbootirraa biyyarraa dhufe kun jireenya Ruuti irratti waan gurguddaa sadii raawwate. Wanta gurguddaa sadii raawwate maal jettanii ikoonomiidhumaan yookaan immoo qabeenyumaan abaaramte. Barri ishee guutuun qarmii funaanuu ta'e. Utuma maasiin jiru maasii keessaa qarmii funaanu, utuma eebbi jiru eebba sana bira ga'uu dhabu inni kaaniin haama isheen hin funaanti. Rakkina guddaa rakkinni kun beela guddaadha, dhiphina guddaadha. Inni kaan haamaa jira, isheedhaa garuu carraa funaanuutu dhufe. Maasiin bal'aatu jira. Akka jedha Bo'aazii jalalii hambisaa fi hafunaannattu jedha. Amma gaa abaarsuma isheeti bahuu hin dandeessu garuu hafunaannattu jalalii hambisaa fi jedha. Ruuti garuu ituma funaantu waan mul'ate tokko dhufe natti fakkaata. Waan achi deebitee waa'ee abbootii ishee, waa'ee biyya ishee, waa'ee maatii ishee tokko waa'ee yaadatti natti fakkaata. Abaarsi irratti hafe akka jiru, abaarsi jireenya ishee irra jiru akka jiru waan hubatti natti fakkaata. Gaafa kana hubattu kana waa miti. Ruut irraa inni lammaffaa wanti ta'e jireenya gaa'ela ishee abaaramaa ta'e. Abbaa manaatu irraa du'e. Jireenya gaa'ela diigamaa keessa galte. Jireenya gaa'ela jeeqamaa, mana jeeqamaa bultoo kana, jeeqama bultoo, jeeqama dhala dhabuu kana kan fide abaarsa akka ta'e barte. Abaarsi dhala nama dhawwachuu danda'a. Jireenya namaa, gaa'ela namaa jeequu danda'a. Kanaaf jireenya ishee kana hundumaa keessatti kan Ruuti itti dhiphachaa jirtu waa'ee ofii ishee miti. Abaarsa karaa qomoo ishee, abaarsa karaa maatii ishee dhufeedha malee. Inni sadaffaa jireenyi Ruuti
keessa turte jireenya abdii dhabuuti. Hojjettee abdiin qabdu, kaattee abdiin qabdu, qarmis cortee abdiin qabdu. Gaa'ela waan hin qabaanneef abdiin qabdu. Irraafa waan hin qabaanneef abdiin qabdu. Jireenyi kun ruutiin argate. Fakkeenyaaf Abrahaam haadha manaa isaa Saaraa heerumsiise. Haadha manaa isaa Saaraa heerumsiise mana jeeqamaa bultoo jeeqamaatti gale. Abrahaam abaarsa sana hin cabsine. Abrahaam irraa kan dhalate Yisihaaq. Yisihaaqis haadha manaa isaa heerumsiise. Amma gaa ituu Abrahaam afumaatti manaa isaa sun heerumte gaa'elli isaa diigame irratti dammaqee kadhatee micaasaatti hin darbu. Amma micaasaa sin heerumsiise. Inni sin heerumsiise. Abrahaam ituu yeroo haadha manaa isaa heerumsiise sana hin ta'u jedhee didee falmee dhala isaa Yisihaaqitti hin darbu ture. Dhalli isaa Yisihaaqii abaarsa kana keessaa hin hirmatu ture. Amma gaa abaarsa kun abaarsa abbootaadhaan dhufe. Abrahaam hin heerumsiise. Micaasaas itti darbee heerumsiise. Abaarsa itti fufuun darbuutu dhufe. Abaarsi ruutiin argate kun abaarsa abbootiin dhufedha. Ruutis kanarratti hojjedhaa jetti. Abaarsi kun kana booddee ittiin fufu nan cabsa jette. Abaarsa kana nan cabsa. Abaarsi kun biyya koorrattis hin ta'u, zarii koorrattis hin ta'u, qomoo koorrattis hin ta'u jette. Namni kaatu kun nama tokkodha. Namni kaayyoo kanaan kaa'atu kun nama tokkodha. Garuu kan biyyaati abaarsi kun kan inni cabu. Kan zarii qomoo isheeti. Kan dhalatti ufee dhufuuti. Kanaaf ruuti kaayyoo kana fudhattee gaafa kaatu amaatiin isheellee abdiin qabdu ati. Dhiisennaan akka jette waaqi kee waaquma kooti. Biyyi kee biyyuma kooti jette. Kan waaqoliin keenya waaqeffatan illee kan abaarsaa yoo ta'e hankoo garuu isa kanatu hin ta'in waaquma isa kan keessa abaarsa cabsuudha. Ati qomoon keessa warra Israa'eliidhaatti hin jetteen. Kanarraa kan ka'e kaayyoo tokko fudhatte deemuun barbaanne jalalii macoraa rakkinuma sana keessa ta'a guyyaatti abaarsi kun cabu eegaa turte. Kanaaf ruuti boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti guyyaan ga'eeraa jetti amaatiin kun kaatee guyyaan ga'eeraa. Guyyaatti abaarsi cabu kun ga'eeraa. Guyyaatti warra Mo'aabotaarraa abaarsa cabsitu. Guyyaatti itti hiika fiddu kun ga'eeraati. Ka'ii qophaa'e har'i guyyaa keetiittiin jetteen. Dhiqadhu, dibadhu, uffadhuuti ka'ii. Guyyaa amma gaa abaarsi cabaa waan jiruuf dhiqachuus barbaachisa. Abaarsi cabaa waan jiruuf uffachuus barbaachisa. Abaarsi cabaa waan jiruuf dibachuutis barbaachisaa ittiin jedhe. Amma dubartiin kun faallaa tokko dubbatte yoo qola keessaa baaftee dubbachuu baatte iyyuu waan abaarsa qabduuf uffachuu akka ishee hin dandeenye, waan abaarsa qabduuf dibachuu akka ishee hin dandeenye, waan abaarsa qabduuf babbareeduu akka ishee hin dandeenye illee kaasteetti jechuudha. Bareeduu dadhabu, uffachuu dadhabu keessa akka isheen jirtu iji ishee foonii tokko waan arge qaba. Namni isuma fooniin arge foonuma waan dubbatuuf dubartiin kun akka jette ruuti dhimma sana waan kaafte hin qabdu. Sababiin isee kaayyoon isee tokkoof tokko abaarsa cabsudha wanta ta'eef qophooftee taate har'aanuma caba abaarsa jette. Kanaaf gaafa gara sanatti dhuftu maaltu ta'e har'a dibattee dhiqattee uffatteetu gara oobdiitti gadi buutaatti hin jetteen. Gara qarmii funaanutti miti. Garuma lafa naannoo walitti qabameetti. Garuma lafa oobdii guddaa tokkotti gadi buuta. Amma gaa har'uma dhiqatanii, har'uma dibatanii, har'uma uffatanii, har'uma gara oobdii midhaan irra jiruutti gadi bu'uun maaliif ta'e wettan yeroo abaarsi cabu milikkita abaarsi cabu waan dhufeefidha. Namoonni baay'een nuti akkasi abaarsa keessa rabna malee abaarsa keessa ba'uun barbaannu. Carraadha jenna. Abbaa kun natti fide carraadha jenna. Maatii kun natti fide carraadha jenna. Yeroo baay'ee abaarsa jireenya keenya yeroo mo'atu maatii keenya kumanna, abbaa keenya kumanna, haadha keenya kumanna, biyya keenya kumanna. Waanaan keenya abbaan koo, waanaan keenya biyyi koos akkas yeroo baay'ee dhageenya biyyi koos akkas, lammiin koos akkas, qomoon koos akkas. Namoonni akkasi baraan abaarsa keessaa hin ba'an. Dhalataan darbes akkasuma jedhaa darbe. Dhalataan dhalaas akkasuma yoo jedhe gadheedha abaarsa gadheedha kun. Dhalataan inni amma dubbii dhaga'u kun annan cabsa nama ta'u tura jiraata. Calluma jedhee taa'ee abbaa isaa kumachuu hin qabu. Haadha isaa kumachuu hin qabu. Biyya isaa kumachuu hin qabu. Maaliif isa kana isa miti warra darbantu kumatee darbe wanta ta'eef inni isa akkuma darbanii abaarsa sanaan du'uu waan hin jiraanneef nama kana irratti hojjetu tura jiraata. Yisihaaqi jireenya isaa keessa wanti nu barannu wanti guddaan waa'ee sixinaatiif waa'ee seeqiif wanti dubbate hin jiru. Re'oobota irratti garuu waan tokko arge. Yeroo baay'ee nuti wanta darbe sana waa kaasuun nurra hin jiraatu. Wanta keessa jirru wanta dhufu irratti hojjechuun nurra jiraata. Wanta keessa jirru irratti hojjechuu hin dandeenya. Wanta dhufu irratti hojjechuu hin dandeenya. Yisihaaqi waa'ee sixinaa, waa'ee seeqiin baay'een dubbanne waa'ee re'oobotiin garuu waa kaase dubbate. Maaliif hojjettan iddoo re'ooboti, iddoo itti diinni qaane, iddoo itti abaarsi qaane. Abrahaamin dhiibaa akkuma turan Yisihaaqis dhiibuu jalqaban. Abrahaamin ari'achaa akkuma turan Yisihaaqis ari'achuu jalqaban. Yisihaaqi bool abbaasaa isa duudee deebisee baasee jira. Sagalee kana qabadhaa. Bool abbaasaa, burqaa abbaasaa isa duudee deebisee baasee. Abbaan isaa irratti hin hojjenne jalaa duude. Egaa nuti isuma abbaan keenya eebbuma abbaan keenya dhabe sana akka nyaannu beeknu nurra jiraata. Eebbuma abbootiin keenya dhabanii ituun hirmatiin du'an dhagahanii du'an nummoo dhageenyaan duun dhageenye itti namna tuun ta'e eebbicha nyaanna. Eebbicha nyaachuu fi waa'ee abbootii keenya sana kaasuun waan gaarii yoo ta'e malee waan hamaadhaaf barbaachisisaa miti.
wanta keessa dabarre keessa waan nu fayyadu duwwaa persentii 5 fudhachuudha malee waan keessa dabarre hundumaa kaafne yoo haasofne yeroo malee maraanna. Sababiin isaa sammuun namaa kun kutaa sadii qaba. Sammuu giddu galeessaa, sammuu dheeraa, sammuu duubaa yookaan long brain, short brain, middle brain warra jedhamtu jiru. Isaan kun yeroo hundumaa wanta dabarre kan nu yaadnu long brain keessaa finneeti. Sammuu fagoo sana keessaa finne waan yaadnuuf itti dhiphachaa waan turuuf hin maraanna. Yeroo malee maraanna. Ituu kakuu qabu maraachuu dhufa. Ituu mul'ata qabnu maraachuu dhufa. So ani waa'ee abboota kootii isaa hamaa sana kaasee haasa'u nurra jiraatu. Wanta isaan hojjetan gaarii nan fudhadha. Isa isaan irra bira ga'uudhaman bira ga'uudhaaf kaachuun irra jiraatu. Abrahaam isa abbaan isaa nyaachuu dadhee burqaa sana baasee jedhe. Akkuma abaarsa abbaa isaa waan jiruuf irraa ari'atan jedhe. Amma jalaa siqeen ta'e hin qoota. Ammas irraa ari'atan jedhe. Amma jalaa siqeen ta'e ammas irraa ari'atan. Ilaala. Hamma re'oobotitti ari'amee re'ooboti irratti namichi humna ari'ate kun dhiifama gaafachuu dhufe. Dhiifama gaafachuu dhufe. Akka jechuun maanni abaarsa Abrahaam kaa'ee darbeen cabee jechuudha. Abaarsa Abrahaam kaa'ee darbeen cabee jechuudha. Ituu innumti ari'atu kun abaarsa sana innumti fide sun innumti ari'atu sun dhufee abaarsi sirraa cabeera. Ati koo nama gaariidha. Lafti kee eebbifameera. Minaanni kee eebbifameera. Ammayyuu bushaayee qabda nu bushaayee sirkaa saamaa turre. Ammayyuu lafa qabda lafa sirraa si ari'aa turre. Ammayyuu ati eebba qabda eebba irraa si ari'aa turre. Utuu nu jedhee nyaata isaa nyaatu hojjetoo dhufanii akka jedhan ammas galanni jira jedhan galanni waaqayyoo ta'u. Ammas galanni jira. Ammas burqaa arganne akka jedhe Isihaaqi maqaa burqaa sana argattanii kana Sheebaa jedhamu moggaasaa. Sheebaa jechuun diinni kakachaa jira abaarsi cabeera. Hin kakachiise. Kakachiisee gadhiise. Egaa ani isin kana gochuudha qabna. Warra akka godhan ta'u nurra jiraata malee warra ta'anii abaarsa abbootii kootiti, abaarsa biyya kootiti, abaarsa lammii kootiti jedhan ta'uu hin qabnu. Dubartiin kun kaayyoo kana qabatte inni qattee dibattee uffatte amma lafa qalmiitti gadi hin buune lafa maasitti gadi buute. Namoonni lallaba kana dhagaa jirtan dhaggeeffadhaa. Har'aa ka'ee guyyaan jiru guyyaatti lafa maasitti gadi bu'an malee guyyaatti lafa qalmiitti gadi bu'an siin ta'in. Abaarsi lafa qalmiitti gadi bu'u sirraa cabu. Har'uma sirraa cabu. Qaxaroon kennin. Anis qaxaroon kennuma siin kadhadha. Atis qaxaroon kennin. Atte miila namicha jala ciifte. Erga miila isaa jala ciifte booddee inni abbaa maasisi kaayyoo tokko kaayeffatte. Namichi kun inni maasii qabu kun abaarsa irraa cabeera. Inni amma rukutaa jira. Isheen jala dhiyaan colaatti waa tokko yaadde. Waan itti uuman namicha kanatti heerume. Ituman gaa'ila godhadhe. Ittiinani saba koo qomoo koo fide qomoo Israa'el qomoo eebbifamaa keessa galchaatteetu miila jala teessee waan mul'ata fudhatte fakkaatti. Lafitti mul'ata fudhataniif lafitti raawwachiisan tokko miti. Lafitti maariyaam olfoofte lafitti heettiliise tokko miti. Namni hunduu lafa olfaa itti dha'uu barbaada. Akkamitti bara itti mul'ata fuutu bara rakkisaa ta'uu danda'a. Bara itti mul'ata raawwachiiftu immoo bara sana ta'uu hin danda'u. Maariyaam lafa olfoofte itti dha'uu barbaadna waaqayyo dubbii kaasee lafa biraatti akka isheen deessu godhe. Kanaaf Aggaar waa tokko kaayeffatte mana Abrahaamitti olfoofte biyya lafaatti dha'uu barbaadde. Lafa ulfinaatti ulfoofte lafa salphinaatti gaafa isheen dha'uudhaatti waaqayyo akka jedhe lakki deebii gali hin deessaa manuma Abrahaamitti ulfoofte achumatti deessaa ittiin jedhe. Lafatti da'anis waaqayyotu beeka. Nuti lafatti mul'ata fuune beekna. Namni kamiyyuu baratti ulfaa isaatiitti ulfaa hin beeka guyyaatti dha'u garuu hin beeku. Kanaaf mul'ata akkasii. Isheen kun miila jala ciiftee mul'ata tokko fuute billuma jala ciifteeti. Lafuma hin taane tokko taasisu ani amma qomoo koon fidee eebba keessa galchaa jette. Zarii koon fidee eebba keessa galchaa. Nan danda'a anumatu danda'a. Amma akka qomoottis akka zariittis akka eenyummaa saalaattis yoo ilaalle namni kun nama nuti hin ta'atti hin jenne yaadnu miti. Yeroo baay'ee namoonni namni kaayyoodhumaan ka'ee abaarsa cabsu dhiirota duwwaa nutti fakkaata. Sababiin isaa tajaajiltoonni miidiyaa baay'ee qaban dhiirota duwwaa waan ta'aniif dhiirota fakkaata. Abaarsa cabsuun saalaan miti, qomoodhaan miti, lagaan miti, eenyummaadhaan miti. Kaayyoo eenyummaa isa dhugaa isa keessa namaa ka'udha. Kaayyoo jechuun eenyummaa nama tokkoo isa dhugaadha. Namni eenyummaan nama tokko eenyummaan nama tokkoo ni dhugaan maqaa isaa miti yookaan fuula isaa miti uffata isaa miti kaayyoo isaa kaayyoo keenya fakkaanna malee nuti eenyu nuun fakkaanna. Kanaaf dubartittiin kun hinuma cabaatti miila jala ciiftee mul'ata fuute halkan walakkaa namichi kun yeroo miila isaa diriirfatu miila isaa jalatti waatu jira eenyudhaati jedhe eenyudhaati kan miila jala ciiftu jennaan anaadha jette har'a jette bor garuu hin jettu anaadha ana ishee miila jala ciiftu. Ishee qomoo abaarsa qabdu sanaadha. Ishee maatiin see dhiisan sanaadha. Ishee abbaan manaa irraa baddalame sanaadha. Miidhame sanaadha. Anaadhatti akka jedhe achuma ciisi ati ayyaana qabeettiidha jedhee. Achuma ciisi ayyaana qabeetti. Amma gaa dubbiin tokko dhufe eenyummaa ishee barte isheen ana kaayyoof hin ka'e halkanni kun halkan walakkeessa laala. Kanaaf boqonnaa afur gaafa laxxanii gaa'ila godhatte namichuma kanaa wajjin. Ruut boqonnaa afur gaafa laxxan gaa'ila godhatte. Gaa'ila godhachuu ishee booddee dhala argatte. Bo'aasitti heerumte Bo'aas nu Abdaamin argate. Yeroo dheeraa booddee nu Abdaam Eesaayin argate. Eesaayi Daawitin argate. Zarii hidda Daawit keessaa
Iyesuus Kiristoos dhufee dhalate. Wangeela Maatewos boqonnaa tokko yoo dhaaltan toora warra abaarsirraa cabee keessatti Ruuti dhuftee lakkaa'amte. Ilaalaa gaa. Toora warra abaarsirraa cabee keessatti dhuftee lakkaa'amte. Maatewos boqonnaa tokko lakkoofsa 17 irratti dubbii tokkotu jira. Akkasuma wangeeluma Maatewos boqonnaa tokko lakkoofsa 17. Dhaloonni kun hundinuu Abrahaam ilma Daawititti dhaloota 14 Daawit amma bara sabni Israa'el biyya Baabiloonii booji'amanitti dhaloota 14 bara biyya Baabiloonii booji'amanii hamma Kiristoos dhaloota 14 jedhetu lakkaa 14 yeroo sadii dhaloota 42dha. Dhaloonni 42 kana keessa kan isheen dhuftee galte eessatti yoo jettanii mee boqonnaa wangeeluma Maatewos boqonnaa tokko lakkoofsa kaatanii dhuftanii toora hidda dhaloota Yesuus Kiristoos toora isaa kaa'ee haasa'a. Toora isaa kaa'ee haasa'eetu lakkoofsa 6 irratti eessa Daawit mootichi dhalche Daawitii haadha manaa Uriyaa irraa jedheetti dhufeetu zarii Daawit kun immoo eessa akka inni dhufe Abrahaam irraa akka inni ka'e bara Abrahaam irraa immoo akka inni ka'e kaaseetu Bo'aaziin dhufee gidduu galcha. Lakkoofsa irratti Bo'aazi kan inni dhalche Ruuti irraa Yoo'abdaabin dhalche jedheetu Ruutiin fidee kaase. Ilaalaa gamma. Bo'aazi Ruuti irraa jedheetu Ruutuma ishee Mo'aabin taate kana fideetu maatii eebbaa keessa lafa kaa'e. Saba eebbaa keessa lafa kaa'e. Qomoo eebbaa keessa lafa kaa'e. Dhaggeeffadhaa. Ati qomoo eebbaa keessa galta. Saba abaaramoo gidduun galtu yookaan immoo abaarsuma abbaa kootiin irratti hojjetaa. Isuma abbaan koo qaalluuf hojjechaa ture. Dhiyeenyi nama tokkotu sagantaama kana dilifiraansii televiziyoonii kana dhufeetu waa dhugaa ba'a ture. Akka jedhe dhugaa ba'a. Jawweetu narra gangalataa. Haati keenya hafuura hudhaa dubbachiifti. Halkan jawween dhufe nurra gangalataa. Yeroo nuti maanni maayee jennu adurree dhaadhiisaa rafaa nuun jetti. Jawweetu nurra rafaa. Ilaala. Jawween iddoo rafullee dhiisee namarra rafuu kan jalqabe madda abaarsaati. Har'a namoota baay'ee irratti abaarsa kanatu mo'ee jira. Abaarsa jawweedhaan dhufu, abaarsa boofaan dhufu, maaliin dhufu, abaarsi maqaan isaa lakkoofsa hin qabu. Lakkoofsa isaa kana jechuun dandeenyu. Garuu maqaan abaarsa kana cabsu tokkicha.